فيديو مالينو أنجل والله نسمانو جيرين كينا قبط نميدار كان جاللا مغيبون نيكو ترتا وي لك يا كان جدي كشينا كسنن كفيسين كاني سالفتني ያልፋል ሁሉ ነገር የሚያልፍ ነገር የለም። አዎ ያልፋል። በጋቴት እንደበረ ምን ይመርቱዩ እንተራውን እንዳብን እንጀሩ ልቦቆ ዋሲ ጋፈዱ ተካ ዋን ፈተ ነጋበዶት ዋና ዱኛ ከነረ ዋን አረሰ ገሌተንቴ ያዲና ወይልስሚ ከነኞ ከሲቤልሱ በርባች كما في ذيك إسيف ملا كوني إسيد أفي بتنا ويدست كجالة لكية جالة كان كنا فوس أيه لقي فرد سيفي ويلسا أنا سيف جاتا ويلسو مكبر ويلسو مكبر سودان دامي واحد دنيا كان رجل واحد أتن سيفو سيف ويلسو سودان دامي إيش بليلتي يا وكتي سوزا Angkadime akamin siubza dafina kotu faya tosila likamsa alkani guyaya niko siwoli guluba abjuda dabera fulle kanaka sulava inyadu surat Quran sarita wallahi betu karutia karone karuto inkubu sumade kobilille dia ni namamiti sinabani Obililleeti yaa tabuu kisii dhufa olkammee sagalee bakkittee dhalattee arsii magariisa dachii kottu kaarroote yaa kaarroo meenatti uffisii yoomteen korroo naaf gamee aanni kee yoomnaa raffise gaabbarallee fidee sangaa gabbise waan kiyyan dubbatu abbeellee caddise wayyee arsittiin singala fuddee caddise asalla singala fuddee caddise wayyee lubbi sagalee kan kee hin bareeda dhugaa hedduu yaadachiisa asumaan odeeffannoo keessan arrabarannuu qabadha. Hujimaati keessan akkaataan ittiin cimsamaa deemu gaazexeessaan isin jala jiraachuu qaba. Egaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kennaa Mogosta Sammaateem yeroo ammaa kana keessa godina Arsii Lixaa Aanaanan Saboo ganda facaa keessa kaadhimamaan jaalalaa obbo Bubbee Saguree gulaala kaadhimama jaalalaatiif dhiyaachuun isaa dhagahame. Ragataa akkana ilkaansi keessaa yaasa waan Saguree as keessaa baasi. Facaa Saguree maalolii ooftaati dullay. Facaa galteerta facaatti. Yaadachiisa. Yallaa yaadachiisa. Bubbee facaa godina Arsii Lixaa Aanaanan Saboo ganda facaa jedhee bar hoola maal taate gurra galabattee uffatte moo? Ayee dhiifama. Yaadachiisa sumalee. Ayyee yaadachiisa itti fufi ati yaadachiisa dursa. Eeywa yaadachiisa sumaan bareeda. Nama 800 as jala jirtan kun asumaan Bubbee Saguree chaalenjii qaba. 200 galchaani nullee asumaan fooloo nu godha. Walumaa galatti carraan nama baay'eef kennamaa jira waan ta'eef namoota baay'ee as jala taa'ee nu hooggataa jira horofaa. Waa hedduu barattan asirra Bubbee bilillee irraa waa hedduu barattan. Eeywa gaggabaabsaati gaazexeessaanis waan jiru asumaan keessa tuttuqaa. Kala sanii miti taazabbii kala dhageeffadha. Eega sirbine taazabbiidha xumuruun dandeettan. Yoo feetan na kuffisaa yoo feetan na dabarsaa sirbee fi jira janajjanee jira carraa nama biraati yoo dabarsina jettan nu kaadhimamtoonni jaalalaa isiillee naa ta'e yoo jettan isiin naa taate jennaan hin tumurtanii gaazexeessatu keessa baakun ga'ee keessanii miti. Hin dhaabdanii gaazexeessaa. Yoo isinitti fufaa jettan itti fufnaa yoo isin gabaabsa jettan hin gabaabsinaa. Akkasin goota kaana isin harka irra waan ta'eef. Gaazexeessaan itti fufaaraa mima. Ila yaadachiisa wanni an jedheefu wannummaa yaadachiisa jedheefu kana. Dhagaya. Gaazexeessaan asumaan waan xumuraatiif waan itti fufaallee hin dubbata hawaasa ofiitiif hin ibsa. Isin asumaan warroonni as jala jirtan gaazexeessaan dhageeffatanii oduu gaafa gaazexeessaan xumure yaadan kennan warroonni yaada. Sigaleemi. Gaazexeessaan dhageeffataara. Akkam jirtu an oduu waliin Mogosta Sammaateem
godina Arsii Lixaa aanaa Saboo ganda facaa keessa bubbee nami jedha. Dirree kaadhima jaalalaatitti dhiyaatuun dhagahame. Haa ta'u malee kaadhimtuun jaalalaa obbo Bililee Tabuuksuut Arabiyaa irraa jechuun dubbatame. Akkuma OMN itti himame janaa yookaan jaalalli jaraa mi'ooftuu dhandhamsiiftuu onnetti nutti ta'aa jira jechuun qarreewwan Suud Arabiyaa keessatti salaamaa salfii ba'anii guyyaa kaleessaa waltajjii ariifachiisaa taasisuun dhagahame. Itti gaafatamaan dhimma mudhii gadii godina Arsii Lixaa aanaa Saboo ganda facaa keessaa itti gaafatamaan dhimma mudhii gadii Singituu Boos namni jedhamu tankaarfii barbaachisu ni fudha jedhee yaadicha peejii feesbuuka isaa jalatti barreessuun dhagahame. Akkuma jiraattonni naannoo ragaa bahanitti jaalalli isaanii onnee kenna madeessaa jiran, onnee kenna walaalatti godhaa jiran, hirriba nu dhoggaa jiran, ciisa nu dhoggaa jiran, yaadaan nu dhukkubsaa jiran, rafiitii nu dhoggaa jiran, obsan ciqilfachuu biraa gara ol ka'anii dhaabbachuutti nu dhoggaa jiran yeroo gabaabaa keessatti akka barbaachisu yookaan tarkaanfiin barbaachisu akka irratti fudhatamu qarree fi qeerroon guyyaa kaleessaa magaalaa Riyaad keessatti dubbatamuun dhagahame. Kana malees yaadichi dabalataa tokko yoo jiraatte isaan akkuma jalqabanitti gammachuun jalqabanii gammachuun goolabuun isaanii dhagahame. Ammaaf isaan gara waltajjii keessatti dacha'anii itti kaadhimamaan jaalalaa obbo Singituu Boosii fi obbo Siifan ol ba'anii waltajjii irratti dhandhama jaalalaa akka isaanii akka nu dhageessisan kabajaan yaamamanii jiran. Asumaan hordoftoonni kenna namoonni 700 jirtan gubbeessa gureef Bilillee fooloona godhaan dhaamsa kennam. Gubbeessa guree guyyaa itti aanu kanatti chaalenjii ariifachiisaa kennamuun isaanii dhagahame. Chaalenjichi hoo maali jechuun keessan hin oolum. Chaalenjichi bubbeessa gureetii kenname. Suud Arabiyaa 2,200 yoo guutte sii kennama jedham. Arabtichi tokko kaadhimuun isaa dhagahame. Arabtichi kaadhimes guyyaan isaa gabaabduu ta'uun dhagahame. Guyyaa 2 yookaan 3 kan hin caalletu hafe jechuun dubbatame. Akkuma OMN itti himame ammoo fooloorsiin isaa kan kate. Fooloorsii nama 4,000 ta'uu jechuun dubbatame. Akkuma bubbeessa guree peejii feesbuuka isaa jalatti maxxanse namoonni 4,000 kun yoo guuteef bubbeessa guree riyaala Suudii Arabiyaa 2,000 shallamamuun OMN itti himame. Akkasumaan oduu waliin Mogosta Sammaatiin oduun akka itti aanetti dhiyaatam nagaan turaan dhaamsa kennam kaadhimamtoota jaalalaa dirretti ol nuu baasam tortee gaaree jechuun dhaamsa kennam. Ol baas Singituu Boosiin ol baasa jara hamilee kennaa warri asirra jirtan. Ta'uun duraa miti amma mudhate jechuun shamarran Suud Arabiyaa keessatti salaamaa salfii ba'anii guyyaa kaleessaa dubbachaa turanem. Kaadhimamaan jaalalaa waraantileen onnee nama bubbeessa guree yeroo ammaa kana keessatti hordoftoota ofii 660 ariifachiisaa gubbaa jiraatuun dhagahame. Kana malees wantoonni irraa hubatan tokko yoo jiraate akka wataa namiitti wal janaajanu warroonni hin beekne asumaan akka nu hubattan jechuun dhaamsa kennam. Gurbaan yeroo ammaa kana kaadhimamee aangoo argatetti fayyadamuu wallaale osoo silaa ana taate osoo akkanatti janaajane jechuun quba uf nyaataa jiraachuun dhagahame. Haa ta'u malee andarben deebi'u baalli bu'een deebi'u jechuu ta'uun wareegama kaffalaa jiraachaa yaada ofii keessatti dhagahame. Haa ta'u malee xiinxallaan siyaasaa obbo Singituu Boos godina Arsii Lixaa aanaa Saboo ganda facaa keessa obbo Singituu Boos tankaarfii barbaachisu fudhachuun ni danda'ama jedhee dubbate. Akka feesbuuka isaatitti peejii isaa jalatti maxxanfametti xiinxallaan siyaasaa dhimma mudhii gadii obbo Singituu Boos godina Arsii Lixaa Shaashamannee ganda facaa irraa tankaarfii barbaachisu ni fudhanna jechuun yaadicha feesbuuka isaa jalatti barreesse. Malee kaadhimamtuun jaalalaa yookaan kaadhimtuun jaalalaa Bililleen dhimma kaadhimteef hunda ni guuta 100% jechuun ofitti amanamummaan salfi konfiidansii jechuun itti qophooftee jiraatuun isii dhagahame. Kaadhimamaanis akkasuma dhimma kaadhimameef ni goolaba jedhee itti fuulleffatee jiraachuun dhagahame. Oduu waliin an Mogosta Sammaatii oduun akkuma itti aanetti dhiyaatam nagaan tura. Adaatu jabaan ragata waan jechuu hedduu maqaa jalqaba dubbatteef ka xumuraa ima yaadatta adaa'u. Wallahi ati jaba. Waan dhumarra immoo jalqaba Mogosiin jammartee dhumarra ragataan fitu hedduu baay'ee si eegaa ture.
galatoomi odeessaa kennaa fi oduu bobboleeyumsa. Halo. Video banadhu biline. Video banadhu bilille video banadhu. Mugayya boonee. Video malee nu cabboda.